السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنى رموها وكون جرتنا كم جرتنا غيسني فيا غيسني. الحمد لله رب العالمين. يا رب احتي يا الله، يا رب ورموتي يا دوتي تنقي، يا رب كيرو فيك الريلة فاخاسني انديسه الرابني هجابا رابني بيساني تيافل المتني وإلما مللك ومللكي قران قبي مللك قران ركبسه والدتي نسنا كيرو فيك الريبية جرتن ilmaan Oromoo mililik jalan taa'ina, mililikin fi'amina garaana dhukkubee mililikin fi'amina. Khaasaa walka khaasaa Oromoon hin dammaynan jettu namuu dammaqanii jiran ni beekan amma. Oromoo akka tahan ni beekan, akka gabrummaa keessan ni beekan, tahan ni beekan. Garuutu wanni jiru wali yaadachiisu walka khaasu. Biyya keessaa yaa qeyrootii yala farraa ka'a. Sirni mililikun qawwee malee hin beeku, afaan qawwee malee. Juwaar Mahammad hidhaa jira Oromootii irraanfachuun nuun taatu. Yaa saba koo yaa lammii ta'u. Juwaar Mahammad biyya Ameerikaa keessaa ilma tokkichaasaa dhiiseeti. Oromoofiin sagal gubama je'ee. Sagal. Fedhii Oromoo irran tarkaanfadhu jee gurbaan san hidhaa jira. Sa'eessaan hirribni nu dhufa. Haacaalii hundee isaanuuf je'ee du'e. Sa'eessaan hirribni nu dhufa. Akkamitti eessan yaa qeyroo fi qarree biyya keessa jirtu. Qeyroo fi qarree biyya keessa jirtu. Akkamitti eessan. Sabni keessan kun isinitti hin dhageemu. Yaa warra mililikii wajji lolu, yaa warra mililikii wajji deemu, yaa warra mililikii wajji dhaabbatu. Rabbi sodaadhu yaa bilxiginna, yaa badhaadhina warra baafate. Hayni Oromoo kun sin dhiisu. Taa'isiif wayyaadha. Itti galaafamta. Taa'i yaa badhaadhina warri ifin jee if yaamu. Ta'a ilmaan Oromoo keessatti as deebi'a. Ta'a ilmaan Oromoo keessatti as deebi'a. Ta'a ammoo isiniif gaarii miti. Ilmaan Oromoo cinaa dhaabbadha. Yaa warra deemee mililikii wajji lolu. Yaa qeyroo Oromoo, yaa qarree Oromoo. Haguuree mililik. Isin fixu jiru. Ibiddatti isi jaasee ibidda duubaanis isin qabsiisaa isin oofu jiru. Ta'a ammoo waboo jala seenaa. Waboo wabii sabaatii wajji deemaa. Waa takka isiniin godhu warra haqaa isinii falmu dhiiftanii. Warra haqa keessanii isinii falmu. Lammii teessan. Saba keessan. Waboo warra isinii jechaa waboo wabii sabaa. Isinii jecha Oromoo jecha lubbuu isaanii gurraattii tana wareeganii. Lubbuu isaanii gurraattii tana kannanii. Daggala keessa ta'anii isin keessa gad dhufan. Waraana keessan waboo sabaa. Waboo tana keessa yoo ida'amtan yaa qeyrootii yaa qarreetii maal taatan. Sirni mililikun nama nyaataan amataa gadaanu nyaatu jechuudha. Ka Oromoon akka ol kaatu hin feene. Ka Oromoon akka mataa dhaabbattu hin feene mataan ol godhatte. Ka waan keenyarra qabeenya keenyatti abbaa akka nuti taanu hin feene. Isaanumaa dalaynee akka qooshaa akaakuu fi abaabuun keenya isaanii daaqanii gibira isaanii kafallee. Waan amaartichi Daaneel Kibree je'anii wallaaltanii. Gabareen qotee bulaan qoteetuma bula malee magaalaa keessa dhiyaachuun qabu jedhe. Kanaafuu yaa Oromoo walirratti hin dhaggeeffatina. Mee ilmaan mililikii laala karaa tokko jiran. Wanni na ajaa'ibsiisu ilmaanuma mililikii hidhamee hidhaa keessa jiruun agarre. Akka jirutti. Wanni hidhamaa jiru Oromoo. Wanni guuramaa jiru Oromoo. Wanni dhumamaa jiru Oromoo. Kanaafuu
sirna mililik firrattin fadhina waboo wabii sabaa warra haqaa isiniif jechaa lubbuu kanne aboo yaa qeyroo fi qarree biyyaa isaan kanatti hiriira waboo tanatti hiriira ka'aa qabsoo teessan finiinsa wanni kun waan keessan lafti tun lafa teessan lafa abbaa keessaniiti miraaza ilmoon abbaarraa miraaza qabdi oromoo rabbiin oromummaa lafa sanirra nu uume lafa san miraaza keenya ilmaan mililik waa takka nurraan qaban goondarii fi goojjaami wanni maqaa isaaniin dhawame kutaa oromiyaa kana cufa keessa jiran ilmaan mililik ittiin dubbanne akkasiin isaaniif qoraan taanee dhumu jirra saba keessaniif qoraan maan taane isin saba keessaniif lubbuu teessaniif maa wareegamne galatallee ittiin qabdan amma dhuguma rabbiititti ijoollee takka ta wareegamte warra gaaduuti isaaniitu himamte warra gaara mul'ataati isaan milishaa kanaaf fuudhe osoo tokkofaan ilmaan afur qabu ka ilmoon saa takka jaartiin amma dhaltee mucaan san rakkina fincaanii qabaa rabbiin uumaasaa rakkoo qabu rakkina san osoo qabu haakimat deemuun aboo mucaa kiyyaa wallaan nu jira mucaa kiyyaa fayyaan qabna fincaanuu hin dandeenyu mucaan kiyya rakkoo qaba jee osoo itti himuu fuudhan jechuu isa osoo mucaan san haakima keessa jiruuti abbaa san karaa Tigree hochiisan du'e abbaan achitti yaa'imma ijoolleen isa biraa hin wareegaminii lubbuun baate inni du'ee jedhan ilmoon isaa haakima jirti ammoo du'uu malee namni awwaaluun jiru chuma dhiisanii deeman ka'a dhaggeeffadha oromoo tana keessa jirra saniifuu yaa qeyroo fi qarree nuti ummata guddaa ummata hedduu ummata miliyoona 85ti Juwaar kompiitara tokkoon hogguu isin kakaase caasaa qeyruma tanaa wajji hidhe biyya keessa yaa qeyrooti ija qabdan gurra qabdan rabbiin fayyaa isinii kanne wanni tatteessan hin jirtuu fi caasaa Juwaar Mahammad isin hidhee isin kaasisan ilmi xiqqaan ka qeyroo arra ijoolleen qubeeta waan baratin hin jirtu namni ati eeggattu hin jirtu namni ija naa tahee gurra naa tahee yookaan jettee eeggattu hin jirtu mataa keetiin Juwaar Mahammad ta'uu dandeessa mataa keetiin istiraateejii baafachuu dandeessa mataa keetiin caasaa hidhachuu qabda rakkoon jirtu maaliif itti amanuu dhabu yaa oromootiyya yaa qeyrootiya yaa qarreetiyya fitti amanuu qabdan fitti amanii yoo qabaatan confidential fitti amanuu ani namaa gad hin jiru namaaniin deemuu dandeenya qeyroon tun naman qabdu takkaa'uu nama dura deemu hin qabdu dura ta'aan qabdu ka jala deemnu hin qabnu hoggonaan qabu jettanii ifuma teessaniif hin burjaajeessina fitti amani eega afaan qubee katabdee dubbifte afaan oromoo qubee katabdee dubbifte istiraateejii feete uumuu dandeessa confidentialii qabaachuu dandeessa fitti amanuu dandee'uu qabda fitti amanuu jechuun waan kananiin godhaa abdii firraa qabaachuu maaliif abdi dhaba takkaatu qeyroo keessa arkame an akka kiyyatti kana fakkaatutti abdii qabaachuu qabda ani niin dandiyaa ani intala dubraati takkaa'u ani ilma dhiiraati dardara rabbiin fayyaa naa kanne sammuu naa kanne alhamdulillaahi rabbil aalamiin ija tiyya nan bal'ifne sammuu tiyya nan hanqifne kanaafuu saba kiyyaaf dhaabbachuu niin dandiyaa namuma akka kiyyaati ka saba isaatii dhaabbate Soomaaleen tun takkana wal jala deemtu tunis nama kana laaltee waboo cinaan dhaabbadhaa waboo wajjiiniin qabsoo tarkaanfiitti fuudha yoo jette qeyroon tokko ka'ee arra if jala hiriirsee niin godhuun dandeejee fi abdatee nama dura bahuu nama dura deemuu dandee'uu qabdan nama tokko hogguu agartan ka qeyroo jabaa ka gartee dandeettii qabaatus walii quutanii nama san if dura oofuu qabdan aboosiin nuun deemuu dandee mucayyoosiin nuun deemuu dandee mucaasiin nuun deemuu dandee jettaniin itti hiriiruu jechuudha
yo akkasin godhin yo keessanittiin hilgirre yo ka isin dura deemu kuni if dhaammootan yo if dhaammoonne jechu nama dura deemuu hin dandeenyu cuftii matuma keessaa nu gadhaa qeyroo fi qarreen biyya jirtu fitti amana hadhumu jiru qoraaniimi oromoodha hadhumu jiru qeyroo oromooti kanaafuu sablina amma keessa jirru kanarraa haa baanu sablina kana keessaa baanee abbaa biyyaa mirga abbaa biyyummaa san haa calaqqifnu cululuqaa qabsoo cululuyxuu waboon gaggeessu jirti kutaa oromiyaa keessa hundatti akkasi gaggeessuu qabna jechuu sila maaliif ummata miliyoona kana ummata miliyoona 85 taane akkana tattaa'uun yaa dhiiroo rabbi biratti illee qaanyi nama biratti illee qaanyi sablina ilmaa mililik maal nuun jaan goobanaa daacceetii fi cuundhuuraa fi dayyuusa kana rabbi isaan haa qaceelchu kana if jala kaayin jechuu kuni ummata hedduu miti kuni waa xiqqasho isaan namoota hedduu miti nama hin jirre jechuu ummanni kun oromoo miliyoona 85 keessaa cuundhuuraa fi dayyuusaa fi dhamaa akkanaa kana numan dhabne maaliif tun fatana rabbiin waan akkanaa keessa fida addunyaan tun isiinuu fatana maaliif akkanaa kana keessa fida fatanaaf keessa fida jechuu kunni jira kana keessaa dhabamsiifnaa rabbummaan haa dhabamsiisu malee hin dandeenyu warri immoo if beeku ka oromummaa isaa beeku ka sirna mililikiin narra jira je'ee yaadu ka sirni kun sirna mililikii namni dhumu kun oromoodha je'ee yaadu wabotti hiriiraa jechuu wabii sabaatitti saniifuu sirni kun dhufaa dabraan numa gabroomsaa nuti qoraan hin taanuuf beeytanii haatanii qeyroo fi qarreen biyya keessa jirtu rabbi isinaa kaasu yaa rabbi yaa allah atummaan qeyroo fi qarree tana kaase yaa boo bilisummaan isiniin tolti yaa boo bilisummaa isiniin rabbi wajji fiduu dandeha rabbii wajji isiniitu fiduu dandeha ka'aa bilisummaa teessaniif dhaabbadha ka'aa miraaza abbaa keessaniitiif dhaabbadha oromoo walin burjaajeessina raftanii hin ka'ina cinaacha keenya dadhabaa laaleeti adawwiin teenya sirni mililik nuuf faayidaa jireechuu cinaacha keenya dadhabaa laalanii qaawa qooyxasaniillee seenanii oromoo addaa bittinneessuuf tattaafatan garuu rabbiin hin feeneen alhamdulillahi rabbil aalamiin jaalmarroo dirribaa gaara keessatti hambiseeti rabbiin nu sattareechuu lafee duudaa nuu godhe maaliif alhamdulillahi rabbil aalamiin namni xiqqoon galatoonfan guddoon galatoonfatuu jedhan saniifuu galanni karabbal izzaati ka jaalmarroo dirribaa gaara keessatti dhiise alhamdulillahi kakka ostaad kamaal heeybootiitu ka'ee akka diroo nama raasuun mootuu kana raasee ilmaa milil kana raasee baasee aboo qabsaa'uu malee waa takka wanni niin an godhun jirtu je'ee waboo biraanif baase kanaafuu ilmaan harargee keessattuu qabsoon isinirraa tolti insha allahu rabbuna jimaa keessan hin qameena gaayyaan dhugina gaayyaa isin dhuydan jimaa isin qabaatan mililikoguu isin fuudheehu hajimaa qamahu warri haraaru hillolu irraa muraa je'eeti isin dhoorkee nyaata malee waraana isin oof isinumarraa hafti jechuu kiyya firraa dhiisa wabotti ida'ama yoo isin wabottiin ida'amnu jettanii kana teessaniis abadan sirni mililik isin hin dhiisu hireen qabdanii baramma teessaniis hin baatan yoo arra abbaa keessan fuudhan boru ilmoo teessan fuudhan yoo arra kaan fuudhan kana fuudhan dubartiis akkasuma fuudhu jiran kanaafuu wanni tatteessaniif hin jirtu ilmaan oromoo lafarraa kaa qeyroo fi qarree bilisummaa ka'aati barbaaddadha haqa keessan barbaaddadha ammoo yoo isin akkana teessan oromoon sablachuu jirti rabbiinis itti gaafatama qabda maaliif nama haqa isaatii lolle nama lafa isaatiin dhaabbanne
nama dubartii isaatiif hin dhaabbanne nama obboleessaa obboleettiin dhaabbanne aakhiraallee rabbiin itti gaafata maaliif dirqama keeti dirqama lammummaati gartee jahata bahuun waan keet irratti lafa teet irratti mana keet irratti amma ijoolleen akkasi fuudhanii geessanii booyansan osuma qeeroonii fi qarreen dilli kun jirtuuti wali guuranii deemanii nimi ilmaan Oromoo wal gargaarsifachuu wal bira dhaabbachuun dirqama isinirra jira jechuudha. Dirqama Oromoo irra jirtuuti. Teessaniituma sirna